Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya amma immoo yeroo keessummaa shirri simbiraan keenya yeroo qaqqabneetu kan jirru maarreegaa keessummaa shirri keenyaatiin namoota hojii isaaniitiin yookaan immoo bu'aa hojii isaaniitiin uummata Oromootiif bu'aa buusan sigaa kan qabannee isiniif dhiyaannu harragaa seenaa qabsoo kan immoo aartii Oromoo keessatti keessumaayyuu baroota 1980 fi bara 1990 keessa yeroo guddinni afaan Oromoo saffisoo kan immoo ilmaan Oromoon qaaliin wallee fi sirboota kan immoo walleewwan garaa garaatiin afaan Oromoo akka guddatuuf akka dagaaguuf hojjetaa turan keessatti manneen muuziqaa gaheen isaanii laayyoo hin taane hedduu turanii isaan keessatti gaharra tokko qabannee isiniif dhiyaanneetu kan jirru manni muuziqaa Abbaa Gadaa bara 1990 keessa gaheen inni taphachaa ture yookaan immoo walleewwan Oromoo yeroo ammaa kana bahan baay'ee isaanii akka isaan gurraa hawaasaa yookaan immoo uummata qaqqabaniitiif gaheen inni taphataa ture isa tokkodha maarreeka kanuma sababeeffachuudhaan manni muuziqaa kun har'a maaliif achumaan badee laataa ka jedhuu fi abbaa mana muuziqichaa qabanneetu kan jirru Xaayir Jamaa yookaan immoo Xaayir Abbaa Gadaa jedhamuudhaan beekama keessummaan keenya isa wajjiniin turtii saatem isinis bakka jirtanitti nu waliin turaa bohaaraa isiniin jenna manni muuziqaa Abbaa Gadaa kun seenaa qabsoo kan immoo wallee Oromoo baasuu keessatti maal fa'aa hojjete bu'aa ba'iin achi keessatti dabarsanoo maal fa'ii kan jedhu walumaan yoo hordofne arganna bakka jirtanitti ammas turtiin keessan keessummaa shirri wajjiniin haa ta'u isiniin jenna kunoo keessummaa koo qabadheen jira. Garaan jaalate amma yoonaa anjiroota goota tamarra sinna miidhee sinna moo'ee anjalatteen beeku kan biraa jiruu koobaati wal beena rakkoon nammiina takkuma wayyaa bareedana kootu lakkii kan kee kun adduma. Egaa obbo Xaayir anaa dhufus hin jenna. Mana dhufu magana gaannoo hin jenna. Haa ta'u mee dhuunfaa keessan irraatii kaanaatiin obbo Xaayir maatii Abbaa Jifaarii mootii Abbaa Jifaarii jedhan dhugumaadha. Maatiidha. Akkam ture maatii yeroo jennu dhuma dhihoodhaan akkami. Obboleessaa Abaabayyuu kootiiti isaan. Yeroo isaan mootii turan isin. Ani qaqqabne abbaan koo xinnoo qaqqaban si'a. Malee ani qaqqabne. Gosti isaanii amma jiru ijoolleen baay'ee jiru. Keessa jiru. Eessayyuu jiru addunyaarra jiru. Jimmarras jiru addunyaa guutuurra jiru baay'eedha. Maatiin isaanii. Guutuurra baay'ee jiru. Bakki inni jiru maatiin isaanii. Haa ta'u gamee gara mana muuziqaa Abbaa Gadaatti dhaqan adeeminuuti. Manni muuziqaa Abbaa Gadaa bara kan baname akkaataan isaa kan isaa akkam ture mee sana yaadachiisaati bu'aawwan hojii isaa boodatti deebinaan. Barbaadanii kanaaf na ayyamtanii carraa kana naa kennuu keessaniif guddaan isin galateeffadha jalqaba. Manni muuziqaa Abbaa Gadaa bara 1994 irraa jalqabbii isaa jechuudha. Gaafa sanarraa jalqabee egaa amma dhumaatti amma bara 2005 mujjaa akkas hojiin irra ture. Sana booda sababa karaa baaburaatiin jechuudhaaf diigame malee amma sanatti hojiirra ture jechuudha.
Mee yeroo sana keessumaayyuu dorgommiin guddina afaan Oromoo keessatti keessumaayyuuwwan walleewwan afaan Oromoo maxxansuu 1980 keessa ture keessumaayyuu walleewwan durii kan akka baay'ee sagaanii yaadadhu. Walleewwan ilmaan arfan qallootiin ba'an akkasumas immoo kanneen hedduun isaanii gabaarra jiran odoon isaanii yeroo ammaa kana bara 1980 keessa akka isaan ba'aniif manneen muuziqaan gahee taphatan hedduutu tureen. Isa dura haalli ture maal ture mee isa nu yaadachiisa? Isa dura warri muuziqaa maxxansaa turani baay'ee galata guddaa qabu akka rakkootti hojjetaa turani. Garuu muuziqaa hojjetan sana uummataa waliin gahuu danda'amu turani. Haalli yeroo isaas mijaa'u turani teknooloojiinis akka ammaa kanan turre. Warri naannoo Harargee irraa maxxansan achuma Awaashumaan gaditti gurguraniituma dhiisu turan. Waliin darbu baay'ee. Namni irraa fuudhus hin jiru ture. Namni gara walii kanarraa namni irraa fuudhu turan jiru ture. Namoonni umtii muuziqaa Finfinnee keessatti banaman kun boodarra kana keessa warra banaman malee isaan dura hin jiran turani. Darbeetuma namoota tokko biizinasiidhaaf yoo muuziqicha jaallate irraa bitee maxxansaa ture malee muuziqaa afaan Oromoo guddisa aadaan Oromoo guddisa irratti kaayyeffatee namni hojjete hin jiru ture. Dur bara jarri Alii Birraa fa'aa jalqaba baasaa turan manneen irraa fuudhanii maxxansaa turan biizinasiin isaanii kan biraati garuu yoo keessaa akkas tokko immoo mo'atee dhufe inni hojjetu ture fakkeenyaaf akka jira akka Abbitoo Kabbadee fa'aa dur jechuudha. Malee isaan dura warri Awaash gaditti Dirredawaa Hararitti bahu kun ol bahee Finfinnee keessatti hedduu namni irraa fuudhu iyyuu hin jiru ture. Manni muuziqaa Abbaa Gadaa walleen jalqaba maxxansiise kam ture laata? Jalqaba gaafa maxxansu Nuhoo 911. 911 datti yaamini. Nadisi, Pirisi, Nadisi, Pirisi, 911 datti yaamini. Biyya alaatti waan maxxanse an ture. Biyya alaatti isatu maxxanse biyya keessatti anatu maxxanse. Gaafa isin wallee nuu 911 kana maxxansitan isaa booda haalli wallistoota Oromoo gara keessanitti dhufu akkam ture? Sana booda Manni Muziqaa Abbaa Gadaa isumaan amma ta'e beekame ittiin aanee Kadir Martuutu sirba Kadir Martuutiif jecha wallistoonni baay'een deebi'anii hojii jaraayyuu irra deebi'anii hojjechuu jalqaban. Warri duraayyuu? Guddaa achi booda warri artistoota biyya keessa jiran kakaasee teknooloojiin muuziqaan sun itti hojjetameefis ijoolleen akka amalee godhatanii ka'anii hojjetan kan godhe sirba Kadir Martuuti. Mee achi keessatti weellistoonni Oromoo yeroo sana keessumaayyuu wallee tokko maxxansuun yookaan immoo kaasettiidhaan baasuu fi yeroo garaagaraatti saamamaa akka turan akkasumas immoo akkaataa ittiin walleen maxxanullee waldaadhaan yeroo isaan rakkatan turee jedhama. Miidhaan ijoolleen akkasii baay'ee kan rakkatan baay'ee jiru. Ijoolleen silaa bahuu qaban kan hafan baay'eetu jiru. Amma nuti akka Mana Muziqaa Abbaa Gadaatti kaayyeffannee kan hojjetaa turre ijoollee haaraa manaa waamanii hojjechuudha. Warra ergasii beekanii manii maqaa qaban irratti baay'ee fokkasiin goonu turre. Maaliif bahaniiru isaan waan hin beekamu waan ta'eef eenyuruu caarataadhaan isarraa bita namni. Nu ijoollee haaraa dandeettii qaban, hamilee qaban uummatatti gabbaasuudha kan nu hojjetaa turre. Hunduu warree amma jiran isin beektan baay'eetti beekaman amma beekamoo ta'an yaa'u Kadir Martuutiin jedhee ka'ee Jaamboo Jootee, Hacaaluu Hundeessaa, Abbush Zellaqee baay'eedha warran intireeraa ture faaxiyaan wallistoota baay'ee waan maqaa isaa barreeffadha danda'u.
nyaattu bidiroo. Amma amma yoonaan anjiroota gootota marraa sinna miidhee sinna moo'ee anjalatteen beeku kan biraa jiruu koobaati wal beena rakkoon nammiina takkuma wayyaa bareedan akkootu lakkii kan kee kun adduma. Minas keessatti akkaataan weellistoonni gara keessanitti walitti dhufan walaloo fi yeedaloo itti qindeessatanii dhufan maal fakkaata ture maal tajaajila maalti immoo akka mana muuziqaatti fooyyessuudhaaf galma aartii Oromoo gulantaa barbaadanitti hamma tokko kan guddatu heerri taphachaa turtan maal ture. Walaloo hariin iyyuu warra amma jedhaarru kun hariin warri dhuwamti dhufee nu biratti eeditiin godhamne hin jiru. Nu kan ilaallu walaloon jaraa shaarappi ta'uu miti kan ilaallu hamilee jaraatiif dandeettii jaraa sagalee jaraa bor otuu qaramanii otuu umti gaariin itti kenname maal hojjechuu danda'u akkamitti bahuu danda'u kan jedhu qofa laal taalentii jaraa laalla malee walaloon jaraa saafii ta'uu miti kan ilaallu ediitii mogooniiti hundayyuu eenyunu kan nu ediitiin godhin hin jiru jechootas ta'ee yeedaloos ta'ee waa hundayyuu arreenjimantiis jechuudha waa hunda isaa kan maasterii fudhatee dhufu jira yoo maasterii fudhatee dhufes maasteriin isaa sun waan irratti qaba muuziqaa arreenjimantii keessaa waan itti dabalamuu qabu itti daballee waan keessaa irrafamuu qabdu hir'isnee walii gallee jechuudha jira hojii dhiibbaatti uumuudhaan otoo hin ta'in kun akka akkas ta'e bareedduudha kan namni danuun namni ijoolleen baay'een otoo sirba aadaa hojjechuudhaaf dandeettii qabanu taalentii sanaa otoo qabanu sirba ammayyaa fudhatanii faa kan fudhantu jira lakki kun si wajjin hin deemu sirba kee kanatti jijjiirradhu yookaan amma ta'e keessaa sirba ammayyaa kanarraa aadaatti deeffadhu jennee aadaan sun milkaa'ee fi jennaan warri nu godhateeffanis jiru. Kan amaariffaan dhufanii lakki amaariffu kun sirraan tolu otuu oromiffaan sirbite irra sii caalamee sanallee yaali jennaan. Ot beeku amma fakkeenyaaf Abbush Zellaqee gaafa jalqaba dhufu sirba amaariffaatiin dhufe sirba amaariffaa isaas nutumatti maxxanseef isas maxxansineef achi booda garuu oromiffamee sirbii jennaan. Bakka kan naganaa afaan oromootiin ofiif walaloo barreeffatee garuu nurraa gorsa fudhateeti. Isaafillee nu galateeffateera innis haadha manaa kiyyaati kan gorsite waan kana kanatti hojjechuu danda'e kanatti milkaa'eeras jechuu kan kooti. Innaa warra noomtii hojjetaa turre waan abbicha duukaa deemus yaadaan kenninee fi mee ilaale jennaan ilaalanii warri milkaa'an jiru jechuudha. Obboota irree wanti Oromoo wallee keessaa miti hojii daldala biraa hojjetu turanii garuu aariidhaan itti galanii ogeessi jedhan jiru. An dhugaatti yeroo sana hojii biraa hojjedhan ture biyya biraan tures biyya keessan turre biyya alaarraa dhufeetanii kan hojii kana jalqabe aariidhaan hin jalqabe dhugaadha. Achi boodani dirree waan deeme akkata isaa. Hojii maal? Dhimmaaf dirree waan ilaaluuf hin deeme gaafa sana gaafa dirree waan deemu ilaaluuf deemu afaan Oromoo dhaggeeffachuudhaaf hin dhabe. Makiina konkolaataa keessattis kan hin dhaggeeffataa deeme amaariffuma achiis baay'ee hin dhageenye maaliif akkas ta'a kun jedhee lakki hedduma afaan Oromoon kun bakka hundayyuu galees intilis jedhee dhaggeeffamuu qaba jechuudhaafin dhageessisuu man qaba isa ergasii achi haaraa maxxansuu miti. Isuma maxxansamee jiru kanaayyuu wal biraan nama biraan ga'ee tan dhageessa jechuudhaafin itti gale maxxansuu miti gaafa jalqaba itti galu. Kanuma maxxansamee jiru sanaayyuu namuu dhaga'uu qaba jedhee itti galle. Achi boodee mana muuziqaan banadhee sirbuma dur jiru sana naqee mana muuziqaa Dirree Dawaarraa intinaan fudhadheen dhufe baay'ee ayinatii isaa gara maastara 180 akkasiin fudhadhee dhufe gaafa jalqabaa tokko. Ayinatii dhuma hin jirre kan dur warri dur baasanii jiran jarri akka Kadir Ali Birraa fa'aa kan jara Adam Haarun Abdii Ibrahim Haloo Daawwee jarri kun warra kaasitti 15-20 fa'aa qaban turan. Achitti maxxansanii jechuudha. Garuu nufu hin jiru. Asiis gaafa nufu manni jalqaba manni kan keenya kan beeksise sababa kanaatiyyuu
Booda namni seentariirra waan jirruuf baalee irraa naggaadeen gaafa dhufu kan nurra gaafata. Dambidoolaa irraa gaafa dhufu nurraa argata. Asoosaa irraa dhufee nurraa argata. Maqaleetti fuula gurgurra turre nuti muuziqaa baay'ee achi booda. Mee as keessatti keessumaayyuu bu'a bahiin manni Abbaa Gadaa Manni Muziqaa Abbaa Gadaa kun dabarse ammoo akkasumas immoo wajjinas wajjin hojjettu waan ta'eef manneen muuziqaa kiiloolee fa'aa madda walaa buufata ture yeroo sana maqaatoo fi naannoo wanni godda marandaa jedhamu kana miti. Ergasii ni dhuftaniiti yookaan immoo aartii Oromoo hammam maal fa'aa dabale isa maal yaadattu? Amminni dabale haaraa nu baasna dhiisiiti warra dur jiranu finnee Oromiyaa guutuudhaan waliin geenye nuti. Maaliif namni jara duraanii akka irraa fuudhaan turre nullee waan nu qunnametu jira. Gaafan jalqaba Kadir Martu maxxanseen kireeditii tolaan darasanii qofaan kennuudha jedhee mana muuziqaatti raabsuudha jennaan warra nurraa fuudhuu didantu jira. Warra nurraa fuudhanii maranii bakkuma keenya hin qabnu nama naan jedhee jira maqaa isaa dha'uun barbaadu. Muuziqumaan hojjedhee tolatti kennaaru gurguriitii birrii sanaa kenna jedhee habeeksisuudhumaaf itti kennaaru. Nama narraa fuudhutu dhibame gaafa sana. Booda garuu maamiltumti isaanii gaafatee rakkisnaan muuziqaa akkasii qabduu jedhee nu gaafatanii maal isinii kennineerraa mii lakki nuun kennine nuun jedhan fa'a. Lakki bakka akkasii irra keessanii jennaan lakki jarri gataniiru beekte. Booda dhufanii ammas risiitiidhaan nurraa fudhachuun lakki risiitiidhaan sulla kennineerraa amma kaashiidhaan bittu jenneen. Akkasitti isaan booddee sana dhaggeeffataa dhaqanii booddee ofiifuu maxxansuu saamichatti galan isaanumaan. Manumti sun manni maqaan sirba inni maxxanse of beeka waan ta'eef hin ta'u nama akkas naan jedhee jira seenaaf kaa'ee jira waan jedhamu. Meega biyya jabaa ta'ee fi qabsoo gaafataa ture keessa darbitanii walleewwan Oromoo seeroo sana akka isaan jabaatan warri amma hedduudhaan muuziqaa Oromoo keessatti beekaman hedduunis akka dhonnanii fi dhagaa bu'uuraa keessanii qabsoo hedduu taasisaa akka turtanii yeroo sana haalota bu'a bahiiwwan muuziqaa yookaan immoo weellistoonni Oromoo muuziqaa baasuuf yookaan manneen mana muuziqaallee maxxansuuf keessa baataniif haala har'a jiru kan akkamitti wal bira qabdan ilaaltu taata? Amma lafaaf samaa walirraa fagaata waan ajaa'iba waan baay'ee walirraa fagaata. Egaa yeroo sana keessa haalli nu itti turre tokkoffaa sentarii markaatoo keessa maqaan keenyas maqaa jajjabaadha. Abbaa Gadaa itti maxxansattee achirratti markaatoo keessatti Abbaa Gadaatiin maxxansattee afaan Oromoo maxxansiiftee afaan Oromoo ganamaa amma galgalaa namatti dhageessitee distribiit gootee addunyaa irratti maxxansuu jechuun yeroo sana keessatti jechuudha. Qabsaa bosona galee guddaa jedhutu wajjin qabsoo sanaan waliin simatu jechuu dandeessaa ta'a. Hin caala malee isaa gadii miti qabsoo jabaadha. Qabsoo ruhii intini of kenniteeti kanatu hojjettu. Maquma sana argee dhufe nama maraatu jira baay'ee. Maquma sana qofaafuu sirbicha dhiisi. Maquma Abbaa Gadaa jedhamu Abbaa Gadaa jechuun gaafa sana yakka. Abbaa Gadaa itti waamanu intiniidha ulfaataadha baay'ee ulfaataadha. Nu garuu Abbaan Gadaa sunuu akka hin irraanfatameef maquma sana moggaafan. Maaliif daa'imni ijoolleen guddataa turan maqaa sana irraanfataa dhufaniiru. Maqumti kun maquma sana qabuudhaaf qabsoon guddaan inni jalqabaa. Maquma sana qabamee akka istiriin isaan banneedhaaf maqaa sana moggaasuun. Haa ta'u mana maxxansa mana muuziqaa akka hojii daldalaatti akkamitti ilaaltu? Akka hojii daldalaattis hojii guddaadha. Akka hojii daldalaattis hojii guddaadha. Irratti investiin godhamne waa'ee muuziqaa jechuudha. Irratti investiitu godhame addunyaa irrattuu darajaa guddaa qaban jedhaan. Darajaa guddaa jechuun bizinesii kamiyyuu caala. Irratti utuu hojjetameeti. Ammii hojjetamee jiru waan guddaadha garuu ammallee irratti hin hojjetamne. Keessatti muuziqaa afaan Oromoo ammaayyuu hin tuqamne jechuu dandeessa. Bakki isaa. Manneen muuziqaa kunniin maal ta'anii ture akkasaan okkatan Abbaa Gadaa irraa iskaatanii walumaa quba qabdu. Yeroo nu reef kaanee humna godhanne humna hin qabnu turre gaafa hojjennu hamilee qabna malee humna hin qabnu turre. Amma itti dadhabnaa reef gaafa sanas baay'ee miidhamaa turre koopiraayitiidhaan. Harka 96tu kooppiin gurgurama ture bara muuziqaa hojjennu. Maaliif nuti sirba tokko sirbi nu hojjennu sirba 10 yookaan 12. Birrii 10 fi 12tti gurgurra turre. MP3 jedhanii jechuudha sirba 100 fa'aa
sirba 80 faayyee CD tokko irra godhanii birrii 6tti gurguraa turan birrii 5tti 6tti gurguraa turan. Sigalee haala kanaan namni otuu sirbi dhibbi tokko birrii 5 6tti gurguramu sirba 10 dhufee birrii 10 nurraan bitu namni. Waan nu gurgurree seenaa kanatti seenaa guddaa tokko qaba waan si dhibu. Gaafanni kaasittis nu hoonaan waan kana maxxansu Oromiyaan guutuun sirbuma nu hootu taphata guyyaa guutuu. Sigala angaruu galgala oolee galeetan jedhu isa riisitiidhaan irree tolaniree nama muuziqaa advertaayiziidhaaf jedhee tolaniree galgala farankaan taaksii ittiin galuun dhabe an tokkoon gurgurre kaasitii tokko tolaniree maastaawoqiyaadhaaf jedhee manni muuziqaa toluma sirraa fudhata gaafa sana darasanyiidhaan 100 naa raabsi jedhee kan hin kennus kuma lamas kabarii isaa jechuudha maastarii tokko wajjin kan hin kenne an tolaniree mana dhufee kooppii na gaafata an ofii maxxansee akkamittiin kooppii gurgura. Bishaan haramayaa madamaa hin burkine aliifin har'aa guyyaa nuti suuma abdanne harkaan teetu nuuf soora yoon ijaan si miillanne harkaan teetu nuuf soora yoon ijaan si miillanne. Warri abbootiin muuziqaa sun yookaan immoo weellistoonni maal irraa argatu yeroo kana? Jarris miidhamaa turani dhugaa rabbii. Jarris waan tokko omti yeroo sana baay'ee hundumtu wal faana miidhamne garuu walamataa turre garuu gaafa sana jarri waan muuziqaa kana bakka hundatti gaafa dhagaan waan nu gurgurannee ta'u. Jarri qarshii xinnoodhaan nutti gurguru. Jararraas qarshii xinnoodhaan binna dhugaa baay'eedhaan irraan binne. Jaraaf akka jarri miidhamaatti ta'an muuziqaan tokko abbaa sanaaf muuziqaa yookaan taa'abbii waggaa 10 oliiti. Maastarii tokko hojjechuudhaaf namni tokko yoo xinnaate waggaa 10 itti yaaleetiin jalqabaa jechuudha. Waan waggaa 10 itti yaalee hojjetee dhufeeyyii yeroo birrii xinnoodhaan irraa binna nuti. Maaliif nuti gurgurataan jiru kaasitti faayidaa keenya beekna waan ta'eef. Jarri garuu mooraalii irraa fuuneetu gurguraafuu nu warri nu galateeffatus jiru. Achi kaanii nu gurguruudha kooppiidha warri inni jedhu. Nu laayisensii qabna kooppiraayitii irratti duulaa jirra. Kooppiin gurgurru warra kooppiitu alaa fayyadama ture. Harka 96 xinaatii godhamee ture yeroo sana. Itoophiyaa Audio Visual Asattamee Maabar kan jedhu intirii sana keessa illee intirii anis hojii raawwachiiftuun turre qorannoo sana geessifnee harki 96.6tu kooppiin gurgurama ture. Mee as keessatti keessumaayyuu seenaa wallee fi weellistoota Oromoo keessatti weellistoonni saba biroodha yeroo isaan bu'aa hojii isaaniitiin jireenya fooyya'aa jiraatan ammas immoo hojii baay'ee fooyya'aa isaan deebisanii yeroo isaan maxxansiisan arginaanii kan keenya ammoo wallee tokko baasanii achuma isaan badan yookaan immoo jireenyi isaanii hiyyeessa fa'aa ta'anii jiruun isaanii fa'aa sadarkaan eeguun gadi yeroo ta'utu mul'atanii. Kun maaliif ta'e laata wantoota kanaatii fi maaltu ta'uu qabamoo jettume? Kan keenya ammallee wanti fokkasitti godhamee jiru. Ijoolleen keenya ammas rakkatoodha. Dhugaa yoo dubbanne artistiin Oromoo namni of gahee inti hin jiru ammallee. Ammallee masmara hin sirroofneef qajeelchuun isaa erga seerarrii miksii gochuu dhiisiiti haaraa baay'ee hojjechuu danda'u. Ganaadha yaa hariinuu abdiidhuma jira. Nus ganaa hojjanne illee abdii qabna bar waan baay'ee aadaa baay'eetu jira. Akka durii siyaasaa qofa irratti hojjechuu otoo hin ta'in aadaan Oromoo baay'eetu jira. Sirbi jaalalaa jira. Ganaa sirba aadaatiif sirba jaalalaa ganaa hojjanne illee ta'aara nutu. Amma dura sirba jaalalaatiif sirba aadaa baay'een hojjetamni dhugaadha. Kana weellistoonnis hin beeku warri maxxansis hin beeku uummannis hin beeka. Mee amma tasgabbii eegaarra haa tasgabbaa hundumtuu tasgabbii argatu nusi mee yoo gaafa humna horanne humna barbaada muuziqaa hojjechuun humna guddaa barbaada gargaarsa barbaada gargaarsa mootummaa barbaada gargaarsa uummataa barbaada waan namni dhuunfaadhaan hojjete inti jechuu qofa miti biizinasii isaa guddaadha ammoos faayidaan isaa guddaadha faayidaa uummataati faayidaa biyyaati galee kanaafuu faayidaa nama dhuunfaatii miti. Wallisaa qofatu itti fayyadama miti maxxansiisaa itti fayyadama miti biyya itti fayyadama. Mee isin ofii keessaniiti mana muuziqaa qabdu haa ta'uti ofii keessan akka dhuunfaatti walleen ofii keessanii yaaltan achumaatiin gara sanatti. Yaadeen beeku. An muuziqaa kana akka maatii kootiittan muuziqaa kana hojjechuun naan ayyamu ture dhugaan sitti himu. Maatiin koo maatii akkuma sila siin jette maatii guddaa keessaan bahee maatii muuziqaadhaa wajjin deemu miti.
akka shari'aaf illee jechuudha musliimaani. Maatiin koo warra sheekota warra gurguddaadha. Warra muuziqaa irratti ayyama naa kennu nuti garuu yaa ilaalcha koo bu'aa saalaaleetu manna jalaa callisan malee naan ayyamu ture. Muuziqaa ofii sirbuu miti jechuudha. Isuma maxxansuu kanaayyuu qabsoodha inni hojjedhe malee kaayyoodha waan ta'eef kaayyoo sana galmaan gaachuudhaaf hojjenne malee wallisuudhaaf miti. Hojiiwwan keessan bara sana keessaa fi hagamaatti fiddan keessatti wantoonni isin barnoota irraa argattan yookaan muudannoon jabaa namuurraa barachuu danda'a jettan dabarsitan yookiin immoo kan keessaniin ala hojii weellistoonni yeroo fidatan kan isin quunname irraati jira laata? Omtini nama qunnamu baay'eedha. Omtini nama irraa baratus baay'ee intidha. Addatti omti akkasii yaa'u akkaataa namni qophee intidii fudhatee dhufuutiin omti jechoonni namni qophee fudhatee dhufu baay'een jira gaa omti asirratti illee himuun siin taane walloon taane fudhatee dhufa. Walloon isaa abbaadhaaf faaruudha. Garuu inni gabbaaste immoo arrabsoodha. Nama tokko nam faarsa jedhee kan arrabsuutu jira. Faaruu keessa bahee jechuudha. Sigalee kanaafuu atleetiidha yoo ta'e jecha taaneen kan faarsuu barbaadu jira. Jecha arrabsootti geesse nama geessu. Nama tokko guddaadha yoo faartuudha jedhee nama inni irraa cehu jira. Ayi sun lakkii kun hin ta'u akka kanatti namni faarfamu jennee sanas keessaa baasnee kan deebisnu jira. Kanaafuu wanti akkasii qunnamtoonni akkasii baay'eedha. Rakkinni jabaa ture bakka maal walumaa galatti mudannoon itti rakkanneerra. Itti miidhaa baay'ee qaba. Wal dhokotaatuma walirraa antiidhaati kan hojjetaa baane. Haa ta'u gamee dhumarratti keessumaayyuu baay'ee hedduu keessa dabarsitanii egaa yeroo sana walleewwan Oromoo akka baaniif gahee isin keessan taphattan egaa hedduu isaa haasofneetu kan jirru. Kanan irraanfadhe akkasumas immoo aartii Oromoo ka ammaatiif utubaa ta'a akka jettan ergaa fi dhaamsa yoo qabaattan carraadhuma isiniif kenneera. Dhaamsi hin qabu aartiin guddachuu qaba. Warri hojjetaa jiranus walirraa omti muuxannoo walirraa fudhachuu qabantu jiru. Aartistoonni walumaan wal caalu kan ogummaa qabu jira. Kan walaleessuu danda'u jira. Kan sirbuu danda'utu jira. Kan namumti tokko yenna qopheesse of qofaaf of danda'eera jechuutu hin ta'in wal agarsiisu walumaanu yoo baalamuuyaan isaallee dhibame yookaan namni dur jira gaa duritti kan inni waa'ee muuziqaa kaafnaan maqaa isaan irraanfanne akka abdii qopheeffaatu jiru ture. Allah yarhamu rabbiin isaa fadhiisuun du'e abdii qophee sirba baay'ee hojjete sirba walaloo baay'ee amma walaloo hin duune kan hojjete innaan amma eenyuyyuu yoo dhaggeeffatamu walaloo isaati kanaafuu inni akkasii dhabamus jira namni walumaanuu waluun isaanii wal caalu yaadeen walirraa kennanu wal sirreessaa deemu waan ta'eef callisaniituma baasanii miidiyaarra oolchuu dura waliin mari'adhaati miidiyaarra oolchaan jedha maaliif artichaaf kabajaa kennuun hojjechuun qabsoodhas jireenya ofii mo'achuudhaaf seenaa dabarsuudhaaf hojjechuun itti fufuu akka bu'aatu enna jennu callisamee hojjetamuu qabuudha. Maaliif saansurii godhamuu qaba walumaan wal sirreessanii inti jedhanu akkasitti artii enna hojjetanu akka baatanutti hojjedhaan jedhaanii namoota waan hojjetaa jiranuufis immoo galata guddaan qabaaf artistoota amma hojiirra jiranuufi jabaadhaan jedhaanii ganaa amma walitti deebinee wajjinis waliinis mari'ataa hojjechuudhaanis rabbiin waa ga'uun jedhaan. Gargar baanee namni caalu. Tole daawwattoota keenya egaa turtii keessumaa shirri keenya kaarraa wajjiniin taasifne egaa kunoo kan hanga ammaatti daawwattanidha egaa waa hedduu akkasiin bartan abdii qabna. Manni muuziqaa Abbaa Gadaa egaa akkuma daawwataa turtan egaa bu'ee bayinni qabsoo akkasumas immoo aartii Oromoo keessatti taasisaa ture egaa kana fakkaata akkas egaa fuulduras deebiin dhufaa jedhaniiru. Waan hundaafuu bakka jirtanitti hundi keessan nu daawwachuudhaan waliin turuu keessaniif ulfaadhaa isiniin jedha keessummeessuudhaan kan si waliin ture Anzalaalan Boruuti. Qophiileen keenya hafan itti fufuu nagaan tura.